Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtutti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Egaa ka yaada koomentii gaafii koomentii ni jira akkasuma yaada adda addaa viidiyoowwan ergan galee hojjedhe irratti yaadni hin jira gaafiin illee ni jira wantoota adda addaa keessattuyyuu viidiyoo guyyoota tokko guyyaa 3 dura tokko guyyaa 2 dura gallakkise gubbaatti tokko waa'ee hojiitiin kan wal qabate gaafis kan na gaafattan hin jirtanii akkasuma immoo yaada mataa keessaniitti illee kan barreessitan hin jirtanii egaa ka walumaa galatti walumatti qabeetanan gaafii keessanii isinii deebisaafanii piraankidha jedhee kanan hojjedhe tokko illee ni jira walumaa galatti sababa piraankii isiniitiin ijoollee rifattanii hoggaa jiraattan ijaaf qalbii keessanirraa na hambisa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon kun hoggaa isinitti tole ta'ee laayik sheerii gochuu hin dagatinaayi na jajjabeessan isiniin jedha. Keessattuyyuu immoo waa'ee hojiitiin wal qabate koomentii babal'aanaa barreessitanii jirtanii mana hiriyaa xiyyaatitti viidiyoo wayii kanan hojjedhe irratti jechuudha. Egaa ka walumaa galatti oggumaan gabaabsite waa'ee isaa isinii ibsuun barbaada jechuudha. Oduun isatti seeniin dura dhugaa dubbachuuf ijoolleen haga dhumaa dhaggeeffattanii viidiyoo wasulachuu piraankidha. Akka piraankiittan hojjedhe garuu ani maaliif akkasitti hojjedhe yeroo baay'ee viidiyoowwan akkanaa kana gisee namni hojjetu yoo piraankidha jettee ati irratti barreessuu baatte namni mata duruma sallaalee yeroo baay'ee koomentii barreessa jechuudha. Wal beeknallee ijaa ta'eef baay'inaan ijoolleen keenya warroonni haga dhumaa obsaan dhaggeeffattanii viidiyoowwan sanarratti yaada keessan dheeraanaa barreessanis guddaa isaa galatoomaa isin jechuun jaaladha. Warroonni immoo mata duree ilaaltaniit illee koomentii na barreessitan hedduu galatoomaa isin jechuun jaaladha. Sababbiin isaa as keessatti warroonni koomentii ilaalullee waan irraa baratu qaba. Anis ofii kiyyaa waan irraa baradhu qaba. As keessatti jabina koollee, hir'ina koollee, boruu koollee achi keessatti nuuf laalee jechuun ni danda'ama. Walumaa galatti galatoomaa isin jedha. Keessattuu ijoolleen aarsaa fura kaffaltanii ta'u viidiyoo haga dhumaa ilaaltanii koomentii dhedheeraa barreessitan hedduu galatooma. Ammallee na gargaarsi keessan jajjabinni keessan na biraan hafin isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka isa dursaa waa'ee hojiitti irratti xiqqoo dubbachuu barbaada jechuudha. Koomentii mana hiriyaatti yaadaqee ani viidiyoo hojii jalqabe jedhee hojjedhe gubbaa irratti hojiin hin tuffatamu hojii waan ta'e jalqabii waan akkasii warroonni naan jettanii jirtu dhugaadha. Sirriidha. Namni tokko hojii malee gongumaayuu taa'uu miti. Ofumaa isaatiif jiraachuu ni danda'u. Atuu barbaadde osoo hin ta'in dirqamni si hojjisiisa jechuudha hojii walumaa galatti. Anis ayyaantuun taa'aa jirti erga gaafa galteeti ji'a hin guunne dafee tanan intarneetitti deebi'e sababni isaa intarneetiin naannootti ijaan argadheefidha jechuudha. Egaa ka magaalaa guddittii keessadha. Xiqqoo ani manni ani jiru mana obboleettii kun xiqqoo caafitti waxaa jedhaan malee manni intarneetii dhabee hin jiru yeroo kana jechuudha magaalota keessatti. Kanaafiyyuu intarneetii ijaan salphaatti argadheefan intarneetii irratti deebi'e malee yeroo dafamee ta'u waggaa biyya galan hin deebi'an ni beektu. Egaa akka kanarratti oduu isinitti hin dheeressu walumaa galatti waa'ee hojiitiif warroonni hojiin hin tuffatamu maaf suuqii hin taane maaf kaan hin taane jettan gubbaarratti xiqqoo ishii yaada koo dubbachuun barbaada. Dhugaan isiniin jedha ani tanaan dura illee viidiyoowwan koo ilaaluu hin dandeessanii ani odoo udaan ni gurguramu osoo jedhanii akkuma jecha isaatti saalfanne kana hojii isaatti illee itti saalfadhu jechuudha. Filannoo hojiitiif miti ijoollee as keessatti jechi nani jedhee suuqii tuffachuuf miti. Maaliif tuffatama? Jalqabumaayyuu suuqiin ikkoo hojjette atitti hojjette taanaan suuqiin dhugaadha suuqiin guddaa miti kanaan keessatti hojjedhee suuqii gurguddaa koo ati qabeenya qabaannan ikkoo akka faafaallee banuu ni dandeessa jechuudha suuqii fiddee akka faafalullee ni dandeessa. Suuquma kanatti wantoonni gurguddaan hojjetaman baay'een ni jira. An akkas jechuu koo osoo hin ta'in suuqiin amma naannoon kun kara baadiyyaatitti achi siqa viidiyoo hojjedhee jiran warroonni viidiyoo san ilaaluu ni dandeessan. Asi suuqii achi suuqii as suuqii intalli tun hiriyaa tootidha waggaa 3ffaa keessa jirti erga biyya galte. Suuqiin ishii suuqii ture waan ta'eef suuqii baratame ijaa ta'eef gabaa ni qabdi. Warroonni biraa dhugaan isiniin jedha oduu hanqoo akkaataniyyuu namni waan hin dhaqneef bananiitum hojii ofii deemanii suuqii sanirra oduu mana shiituu suuqii nabamee dhaqxanii agasaan isinii dhufanitti dhaabbachaa ooltu. Sababbiin isaa yaada banan malee namni dhaqeetti fayyadamu ijaa ta'eef jechuudha. Suuqii baay'eetu jira naannoo kana. Ofii naannoo sirriitti OA miti
haalli jiraatu namoonni baay'ee illee ta'an akkasitti hagas maranuu inni magaalaa guddaa miti jaatee garuu suuqiin asis wanti adda ta'e homtuu hin jiru. Kanarraa kan ka'een ani kana jechuu danda'e malee suuqii tuffachuu fi miti suuqii tokkoffaa yeroo ijoollee daa'ima guddisuudhaan manatti ol deebitu baay'ee si fayyada. Sababbiin isaa achuma daa'ima kee wajjiniin suuqii san keessa teessee hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Walumaa galatti ulfataate illee bakkee bakkeetti socho'uu waggaa dadhabdu hojii gaariidha. Walumaa galatti naannoo keetirratti mana kee keessatti suuqiin baay'ee tokko gaariidha. Ani sanii miti amma yeroo kana yeroo nuti gaffiiguu danda'u irruma caalaa ammoo ani suuqii tuffiidhaa fi miti ni hojjetama. Warroonni baay'een intalli kunuyyuu hiriyaa kootiidha. Hagam akka ishiin argattu nan beeka. Hagam akka galchitu nan beeka. Tuffii osoo hin ta'inii naannoo kanarratti gahaa akka ati barbaadetti akka fedha keetitti waan barbaade irraa argachuu ejaa hin dandeenyeefidha malee ani suuqii tuffiidhaa fi miti. Walumaa galatti immoo warroonni suuqiin odoo banannee haga meeqaat nu fixaa jettanii gaafii na gaafattanillee yoo obsaan dhaggeeffatan asuma keessatti dhageessu jechuudha. Egaa ka obsaan na dhaggeeffadhaa suuqiin akka ati bantetti suuqiin akka ekonomii keetitiin kan madaalu jiraate taanaan inumaayyuu suuqidha. Wanti humna keetiin wal si madaalu wanta biraatu amma biyya keessatti salphaatti birrii xiqqaadhaan nan hojjedha wanti jettu hin jiru inumaayyuu jechuudha. Wanti qarshii xiqqaadhaan nan hojjedha ati jettee too yaaddu jiraate taanaan suuqiin qarshii guddaas qabaattu akka ati teechiftetti akka kumtaalati waan ati itti naqxisiifuudha jechuudha. Atis dhabdee immoo waanuma xiqqoo adeemsa keessan itti dabaladha soggaa jette 200 haga 300 isa jiddu galeessaan banachuu ni dandeessa. Garuu suuqii bal'aa wanta namni barbaade akka naannootti akka barbaadamutti fedha ilma namaatiif guutuudhaaf anis immoo suuqiin koo guutee jira jedheetti boqachuuf hoggaa jette akkasuma qarshii dabalaatoo deema jechuudha. Ingidihi ani ijoollee irraa hin dhaga'e malee ani ofii kootiitti seenee hojjedheetii miti. Kanan dhaga'een gaafii na gaafattanis ni deebisaara. Suuqirratti haga ammaa dirasii hin adeemne. Sababbiin maa daldala jalqabuu diddee hojii wayii hin tuffatinii fi hojii jalqabii warroonni naan jettan immoo ergan dhufee iyyuu hin teenye jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo isarratti isinii hin hojjenne hojii anamma fakkeenyaaf xiqqoo iddoo waxaa jedheedha. Magaalatti kireessee hojjechuu hin barbaanne. Sababbiin isaa ani mana ijaaruu jalqabuudhaafanii mana gaafa ijaartu bira dhaabbachuu qabdaa. Akka ati jettetti wanti hundi si bu'uu danda'a. Kanaafuyyuu mana asitti kireessaa hojii hojjechaa achitti hibbachuu ejaan hin barbaanneef hojii yeroo naa kennu jalqabee tan jira. Gaafa tokko viidiyoo isaa siniif waraaba fakkeenyaaf loon sa'a fakkeenyaaf sa'a rimaa dhaluu ka'ee galchee sa'a san nyaachisee isaan sun dhala aannan yeroo kana birrii 80 birrii 75 birrii 70 jechuudha. Leetirii takkitti aannan. Inni sun ganama yoo laaffise bakka barbaade deemuu nan danda'a bishaan obaasee. Namoonnis mana jiran immoo galabaa kennuufii hin danda'anii yoo isitti marate irraa qayyaruu ni danda'u. Kuni waan dhaabbattee gurgurtuu miti waan ta'eefuyyuu yeroo kana anaaf taa'urra yeroo kana qarshiin kootillee zim jedhee taa'urra socho'uu qaba jedhee tanan sa'oolee altoolee bitee sa'oolee altoolee hidhee jira jechuudha. Amma viidiyoo wajjin hojjedhaa xiqqoo. Saani tokko baay'ee akka malee garaan isaa wanni jedhee na sodaadhe uumaa kiyyaafuu jechuudha. Rabbi hoggaa jedhe gaafa inni dhale jabbii isaa wajjin isiniifan dhiyeessa. Akkasuma immoo jabbiloon jalatti hidhamanii deddeebi'anii gurguramanis akkasumatti jiruun isiniin jedha. Kuni hoggaan jedhu aarsaa si gaafataa midhaan nyaataniin jira. Wantoonni caccabaa walitti makanii gurguran akka fiinoo jedhamu ni jira. Isaa bishaan yeroodhaan dhuguu qaba. Lafti immoo lafti ramu lafa ho'aadha. Kana illee ta'uu akka suuqiiwwan akka daldala biraa ganama bahee galgala hin galu iddoon barbaadeen gateetoo deema jechuudha. Nyaachisee obaasee warri mana jirus akkuma isiniin jedhe naa obaasuu ni danda'u. Itti aansuudhaan immoo lafa qonnaati. Taa'aa hin jiru isiniin jechuuf hagam mana kootitti galee mana koo keessatti fakkeenyaaf iddoon mana kootii Waaqayyo hoggaa jedhe viidiyoo samuuna isiniif waraaba bakka itti mana ijaaruu jechuudha. Iddoo mijataa wanta itti daldalullee iddoo mijataadha. Mana kiyyarraa adda baaseetoo jechuudha. Hagasitti qarshiin koos maa ta'a sammuun kootis immooyyuu maaf na waqqasa hojii malee teessaati ji'a kana ji'a tokko ji'a lama maanaan jedhee hojii kana eegaleera. Lafti lafa qonnaatti hoggaa keessatti yeroo tokkodha kan fidu garuu qarshiin koo irra ta'a bara dhufutti daldalatti illee hoggaan deeme gabiinaa galcha malee wajii hin qabu jechuudha. Walumaa galatti
lafa karaa lafa qonnaatii fi karaa loowwaniitti jechuudha. Qarshii koo kanan jijjiiraaru kan immoo isarraa mana ijaaraa dafee karaa daldala karaa biizinasii biraatti seenaa jedhee tananii egaa ka warroonni yoon gaarii naa yaaddanillee galatooma kadhannaa keessanillee na bira dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kana taa'aa hin jiru ammaa fi garuu daldala iddoo qabee taa'ee daldaluuf akkuma isinitti dubbadhe kanaadha. Beektu warra biyya keessa jirtan viidiyoo kana waggaa dhaggeeffattan bakka tokko kireeffattan taanan qarshii itti baastaniiti dambanyaa fidachuu qabdanii maamilli isinii baay'achuu qaba. Hojii tokko ganama kaatanii bantanii galgala mana keessanitti kan galtan. Egaa kaammoyyuu ani hojiin kanarratti xiqqoo namiidhas yaadanis hojiidhas waan adda addaa ijaa na rakkisuuf jedheetan murtoo kana keessatti seenee jechuudha. Garuu hagasitti beektu wariidhaa warroonni biyya keessatti nu garaatan gabaa tokko bitanii karaa gabaa lammaatti tokko deebistan hagam akkaataan rafan. Fakkeenyaaf torbee har'aa warii tokko 10,000 waggaa bitte waggaa deebite 13,000 14,000 gurgurta jechuudha. Dhugaa yeroo kana keessa warri daldala loowwanii beeku baay'eetti fayyadamaa jira. Garuu ani sana osoo hin ta'in aannaniin karaa aannaniitiin saawolii aannaniitii fi jabbiloota mooyyuu ji'a tokko namni nyaatanii too deebifan waan akkasiitti irratti bobba'ee jira jechuudha. Walumaa galatti isaa wajjin illee siniifaan hojjedha. Egaa kanaafanii hojii daldalaatitti seenee daldala irra jira jedhee viidiyoo siniin hojjennee sababni kiyyallee kana siniin jechuufanii garuu taa'atoo hin jiru. An dhugaa dubbachuuf hin boqanneeyyu namoonni baay'een maa boqachuu diddee dura boqadhu ji'a tokko ji'a lama naan jedhan. Garuu biyyattii kana keessatti dhugaan isin jedhan ilmi namaatti dorgommii irra jira. Nan boqadhaa odoosee jettee foon keetitu taa'a malee sammuun kee boqachuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'een anis sammuun kootis namaa na waqqasaa anis immoo akkanattan taa'a jedhee keessa koo dhiphisuurra itti boqatta. Dhugaan isiniin jedha ergan gaafa warii kana galcheeti hagam akka keessi koo boqate nan beeka. Maaliif qarshiin garuu baankii taa'aa oduu ati hin baasin hin baastu garuu qarshii isin jedhee taa'u siif isaa yookiin isaati fuudhu. Kana fakkaata. Egaa kaa fuulduratti immooyyuu mee loonii kun aannan kun nyaata isaa nyaatee kan hundaa waan isa barbaachisu hundaa bittee nyaachistee mee aannan isaa kun tirfii maalii qaba kan jedhullee egaa kaanillee sagalee dhageessisaa jira alaayi. Jedhullee walumaan ilaalla fuulduratti rabbi waggaa jedhe kan dhaluu ga'e tokko ni jira gaafa hin dhalallee viidiyoo hojjedhee tangalii isinii lakkisa waan an hojjedhu hundaa fuulduratti isiniifis haamlee ta'a anaafis immooyyuu hojii kooti ittiin hamboona waan ta'eefuyyuu wantoota jiran fuulduratti walumaan ilaalla isiniin jechuufan egaa gaafii keessaniifan viidiyoo kana qabadhee too dhufe fuulduratti wantoota sochaa'u hundaayyuu viidiyoo hojjechaa tanan gadi isinii lakkisaa. Egaa har'aaf kana fakkaatan isiniin jedha viidiyoo kana waggaa isinitti tolise laayik sheer gochuu hin dagatina. Lakki gaariidhas warri jettanii saggaa jiraate akkasuma sabiskiraayibii warri hin godhe sabiskiraayibii godha wantoota fuulduratti asirratti darban. Egaa wantoota adda addaa wantoota uumuu danda'u akkasuma immoo ogeeyyiiwwan dandeettii adda addaa qaban wajjin illee reekshinii adda addaa nan qaba magaalota keessatti jechuudha. Isaan irraa illee gizee tokko isaan illee qabadhee tolan dhufaa biyya keessatti faxaraa kan jedhamu kan uumaa kan jedhan warroon isumaaf zimje qophaa'anii tuma namoota hojiitti bobbaasan baay'eetu jira jechuudha. Isaan wajjin illee guyyaa kaleessaa wajjin nan ture waan tokko haasa'aayi. Isiniifillee gaafa tokko isiniifan qabadhee too dhufaa warri barbaadanis waggaa jiraattanii namni waanuma xiqqoorran akkamitti faxaraa yookaan hin biizinasii waa. Uumuu danda'ee hojjetee dafee jijjiiramuu danda'a kan jedhu ofii kooti wajjin taa'ee haasa'e jechuudha. Anaan warroota walitti dhiyaannudha. Yoo fedha qabaattan isiniifillee isiniifan dhiyeessa warroota akkasiisan isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa guyyaadhaan illee viidiyoo gallakkisuu baadhuu darbee viidiyoo guyyaa 3 guyyaa 4 viidiyoo adda addaa gadan lakkisaa. Filees na jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ani ayyaantu asallaati egaa warri maamila koontaan ammallee maamila koo ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Warroonni kuuwwan immoo yaada qabdanis qeeqa qabaatan saggaarratti saanduqa koomentii jalatti naa teechisuu hin dagatinaayi. Egaa viidiyoo koo guyyaa har'aa asuma irratti xumuree jira haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.